Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Jechi kee qoonqoo koof mi'aawaadha. Dammaa fi walalaa caalaa afaan kootti mi'aaye. Faaruu Daawit faarfannaa 118 lakkoofsa 103. Galani kee arraba koo mi'aawaa ta'ee, galani kee arraba koo mi'aawaa ta'ee, yaa Waaqa koo jaalalli kee na booji'ee. Galani kee arraba koo mi'aawaa ta'ee, galani kee arraba koo yaa Waaqa koo jaalalli kee na booji'ee. Laphee koorraa galata kee burqisiistee, galata kee tajaajila kee na taasistee. Jechaan qabu oolmaa kee himuudhaaf bara hundaa siin galateeffadhamaanii. Galanni kee arraba koo mi'aawaa ta'ee, galanni kee arraba koo mi'aawaa ta'ee, yaa Waaqa koo jaalalli kee na booji'ee. Yaa Gooftaa koo raajii ajaa'iba hojiin kee, cubbamaan jettu hundaaf gitaa jaalalli kee. Gaddeebi'a jettee namaa hin tuffattu, arjummaa kee galataaf kan nama waamtu. Galanni kee arraba koo mi'aawaa ta'ee, galanni kee arraba koo mi'aawaa ta'ee, yaa Waaqa koo jaalalli kee na booji'ee. Eessa jirra yaa Waaqa Abbaan akka keetii, ifama kee nu waamtetta mana keetti. Tajaajilaaf mootummaa kee nuuf filaattee, maaliin himna wanta maatii nuuf raawwattee. Galanni kee arraba koo mi'aawaa ta'ee, galanni kee arraba koo mi'aawaa ta'ee, yaa Waaqa koo jaalalli kee na booji'ee. Jaalala kee gogaa keenya nuuf banteetta, galata kee Gooftaa maatii nu dhaabdeetta. Yeedaloon kee nu booji'ee miira keenya si faarfannaa, nu hundinuu bara keenya. Galanni kee arraba koo mi'aawaa ta'ee,
akka moggaasa mana amantaa keenyaatti mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti dubartoota qulqulloota jedhamee moggaafameera. Egaa dubartoota qulqulloota maaliif jedhamee mana amantaa keenya maaliif moggaaste ergaa maal qaba uummanni keenya kanarraa maal barata? Tole abbaa keenya guddaa galatoomaa kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OCN guyyaarraa guyyaa du'aa ka'umsa gooftaa booddee guyyaa torbaffaa irratti argamna. Tajaajila keenya kanneen amma taasisaa jirru kana karaa televezyiinii Naayilsaatiin hordofuu dandeessu saatalaayitii Naayilsaat irratti jechuudha. Tajaajila keenya kana argachuudhaaf saatalaayitii Naayilsaat firiikweensii 1136 simbooreetii 27 duwwaa duwwaa polarizationii vertical FEC 5 irratti argachuu dandeessu. Dabalataan immoo saatalaayitii Hotbird irratti firiikweensii 1137 simbooreetii 27 duwwaa duwwaa polarizationii verticalii FEC saammoo 5 irratti guuttachuudhaan tajaajila amma kennaatii jirru kana karaa saatalaayitii Naayilsaat kanaatiin nu hordofuu dandeessu jechuun barbaadda. Baga guyyaa torbaffaa du'aa ka'umsa booddee jiru nagaan geessan isiniin jedha. Abbaa keenya egaa moggaasni mana kiristaanaa kan keenyaa fi icciitiin mana kiristaanaa kan keenya egaa tokkoon dhalli namaa guyyoota kana keessatti taateewwan manni kiristaanaa jiru yookiin immoo taateewwan oolmaa mana kiristaanaa kana namoonni hundumtuu akka hubataniidhaa fi caalatti guyyaadhaan moggaastee qooddee guyyaa kana akka yaadannuudhaa fi kitaaba qulqulluu keessaa fi wantoota gochoota taateewwan manneen kiristaanaa yookiin Kiristoos raawwate san akka itti yaadannuudhaa fi maqaa moggaastee jechuu dandeenya. Kanaaf egaa guyyaan har'aa nuti irratti argamnu guyyaa torbaffaa du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan itti ilaalluudha. Egaa kaasaa turre guyyaan jalqabaa guyyaa du'aa ka'umsaati, guyyaan lammaffaa guyyaa ce'umsaati. Guyyaa ce'umsa gara gaddaati gara gammachuutti ceeneedhaan guyyaan sadaffaan immoo guyyaa Toomaasiidha. Guyyaa Toomaas kanatti immoo maaltu akka raawwate icciitii isaa yeroo darbe guyyaa sana irratti ilaalatii turre. Isatti aansee immoo Al'aazaar ture. Al'aazaarii wajjin wal qabatee wanta jiru guyyaa afuraffaa wajjin wanta ta'ee fi icciitii mana kiristaanaa keenyaa moggaasni mana kiristaanaa keenyaa maal akka ta'e isarrattis kaasaa haasofni irra sanatti aansinee immoo Addaam jennee maalummaa Addaamii fi fakkeenyummaa bifa kamiitiin mana kiristaanaa keenya Addaam jettee akka moggaaste illee kaasnee turre. Sanatti aanee guyyaa jaaffaa irratti mana kiristaanaa jennee maalummaa mana kiristaanaa fi haala moggaasa mana kiristaanaa maalirraa kaastee mana kiristaanaa keenya moggaasa maqaa kana akka kennite icciitii isaa ilaalleetii turre. Guyyaa har'aa guyyaa torbaffaa irratti argamna. Guyyaan torbaffaa kuni guyyaa dubartoota qulqullootaatti yaadannuudha. Egaa manni kiristaanaa keenya baraan kan jijjiiramtu osoo hin taane baroota hundumattuu kaayyoo tokkoo fi dogmaa yookiin barumsa tokko qabattee kan deemtudha. Waan barri jijjiirameef yookiin immoo wanti ilaalchi haaraan uumameedhaa fi maqaa moggaasaa dubartootaatiin kan moggaaste miti. Manni kiristaanaa keenya dhala namaa hundumaayyuu bifa tokkootiin ilaalti. Akkuma dhiirota yookiin immoo warreen akkuma Addaam, Al'aazaar, Toomaas jettee moggaasaa turte qulqulloota dubartootaatiin immoo maqaa kana moggaasteerti jechaadha. Guyyoota jiran keessaa dubartootaafis guyyaa kennite. Kun egaa walqixxummaa isaa ilaallee guyyaatti ilaalluudha. Egaa akkuma sila kaasaatii turre dubartoota keessaa namni jalqabaa Hewaanii sababa Hewaaniitiin guyyaa kamisaa galata Maariyaamii guyyaa kamisaa irratti maal jedha? Sababa Hewaaniin gannatni balballi gannataa ni cufame. Lammata Hewaaniin karaa lammataa Hewaaniin yookiin immoo karaa dubree Maariyaamiitiin immoo balballi gannataa ni baname jedha. Galatni Maariyaamii guyyaa kamisaa irratti kan jiru jechuudha. Egaa kanarraa maal hubannaa jechuudha? Hewaaniin sababa Hewaaniitiin sababa Hewaaniin fi sababa Addaamiin umaallee balballi gannataa cufamu. Sababa Hewaan lammaffaa haadha keenya dubree Maariyaamiitiin immoo maaltu baname? Gannanni banameera. Kanaaf taateen yookiin immoo banamuun taatee kana gannataa kuni guyyaatti yaadannu waan ta'eedhaaf dubartoota qulqulloota jettee manni kiristaanaa keenya nu keessi jechuudha. Kan biraa ajajamuu dhiisuu Hewaaniitiin balballi gannataa inni cufame. Akkasumas immoo ajajamuu haadha keenya dubroo Maariyaamiitiin immoo balballi gannataa ni baname. Kanannaan jedhu kaleessa
wantoota Waaqayyo raawwadhu isaaniin jedhe keessaa Addaamii fi Hewaan ajajamuu dhabuu isaaniitiin gannata keessaa ari'atamanii turanii haati keenya dubroo Maariyaam immoo ilmi sirraa dhalataa gaafa jedhamtu tole jettee fudhachuudhaan waan isheen ajajamtee fi lammata gannatni kun nuuf baname gara jireenya keenya isa dhufneefitti deebinee jirra jechuudha. Dubartoonni gaafa guyyichatti deebinu gaafa sanbataa bariidhaanii durboonni yookiin dubartoonni gooftaa Maariyaam fa'aa Maariyaam Magdalaan fa'aa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bakka inni awwaalamee jirutti Maatiyoosis Maariqoosis Luqaasis boqonnaa dhumaa isaanii irratti waa'ee dubartoota kanaa barreessaniitii jiru. Egaa dubartoonni kun maal ta'anii reenfa yookiin immoo awwaalcha gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bira deemanii shittuu wanni gochuudhaaf dibuudhaaf gaafa isaan ganamaan ka'anii deemanii maal ta'ee Yesuus Kiristoos bakka sana hin jiru ture. Kanaaf guyyaan sun guyyaan isaan itti deeman suni dubartoonni deemanii bakka awwaalchaa sana ilaalchaaf gaafa deemanii maal ta'ame jechuudha. Maqaa manni kiristaanaatti moggaaste jechuudha. Egaa kan biraa manni kiristaanaa kan keenya akkuma sila isinii kaasee yeroo jalqabaatiif du'aa ka'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos namoota keessaa duuka buutota keessaa illee kan arge dubartoota kanaadha. Dubartoonni kun erga du'aa ka'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos misiraachoo ergamoota irraa dhaga'anii illee deemanii duuka buutota kanaatii fi akka Kiristoos du'aa ka'e lallabaniiti jiru. Lallabni duuka bu'ootaa karaa dubartoota kanaatiin argamee jechuudha. Kanaaf duuka buutonni qooda kiristaanummaa lallabuu keessatti yookiin immoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lallabuu keessatti illee qooda guddaa ni qabaata. Akkasumas dubartittii Yohaannis boqonnaa 4 irra jirtu kaasuun ni danda'ama. Gaafa gooftaan keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dheebotee bishaan qarqara taa'aa ture deemtee bishaan na obaasi gaafa inni ittiin jedhu bishaan akkamitti isin warra Ayihudii nuti warra Samaariyaati akkamitti bishaan kana na obaasi jetteeni deemtee immoo warra Samaariyaa keessa jiran gara gooftatti waamtee akka wangeela gooftaa dhaga'an yookiin immoo masiihichi dhufeera jedhanii namoonni sun akka dhaga'anii fi sababa taateerti. Egaa dubartoonni kitaaba qulqulluu keessattis wangeelli akka lallabamuudhaa fi sababa guddaadhaa turanii misiraachoo kana himaa turanii. Kanaaf manni kiristaanaa keenyaa guyyaa kana maqaa isaaniitiin moggaasteerti. Inni guddaan garuu guyyaa isaanii reenfa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ilaaluudhaaf ganamaan barraaqan deemanii reenfa bakka sanaa dhaban waan ta'eedhaaf bifa sanaatiin ni ilaalama jechaadha. Guyyaan sanbataa guyyaa boqonnaati. Galeessa gaafa Hewaan uumamtu Waaqayyoon Addaamiin qofaa kee ta'uun siif hin malu, nama siif jireenya kee sii mijeessu, nama wajjin jiraattu, nama siif uuma jedheeni siif hojjedha jedheeni biratti Addaam biratti Hewaaniin uume. Egaa Hewaanii fi Addaam waliin jiraachuu eegalanii kanaadhaa fi Hewaan fakkeenya dubartoota kanaati waan taateetii fi guyyaa manni kiristaanaa keenyaa guyyaa kana dubartootaaf kennitee jirti. Guyyaan kun guyyaa boqonnaati. Guyyaa boqonnaa kanaatti immoo durboonni akka yaadaman ta'eetii jira jechuudha. Abbaa keenya wanti dabaltan dabalaati. Sagantaa keenya xumura. Tole guddaa galatoomi daaqon. Egaa waa'ee guyyaa irraa wajjin wal qabatee sanbata xiqqaa yookiin immoo sanbata duraa yaadannoo isaa wajjin